Tole nagaan waaqayyoo hunduma keessanii faa baay'atu barattootaa fi hordoftoota mitii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyoo isinis baga nagaa keessan taatanii egaa viidiyoon ni gadhiisu jallattanii hordofaa kan jirtan hundumti keessanii eebbifamaa akkasuma laayik koomentii gochaa kan jirtan eebbifamaa viidiyoon kun immoo isinii faaraa kan ta'e viidiyoon kun asirratti tolee sabiskiraayib gochuudhaan hordofaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a qabadde kan isiniif dhiyaate egaa akkuma argaa jirtan kana maal ishiin jechuu dandeessu wanti mul'achaa jirtu kun egaa maashiniidha mitiidha garuu immoo kan ishiin baattee jirtu kun waa baattee deemaa jirti jechuudha. Girgiddaa gubbaadha kan ishiin deemaa jirtu hunda'uun jechuudha. Kanaaf egaa kanarraa maal hubanna soorata ishii baattee deemaa jirti jechuudha. Kan ishiin baattu akkuma jedhe kan humna ishiin oliidha jechuudha. Garuu kan ishiin baachaa jirtu guddaadha ishiin immoo xiqqoodha jechuudha. Kana kan goote maaliifi dirqama ishii ba'achaa jirti jechuudha. Wanta ishiirraa eegamu hanga humni ishii danda'u baattattee deemaa jirti jechuudha. Egaa akkuma mammaaksa Oromoo mixiini kan buna kuufatteen ganna baateedha mamtiidha. Kanaaf baay'ee bilxiidhas baay'ee gamna jechuudha. Mixiin kuni kanaafiyyuu nutis yeroo qabnutti otoo hin dhibaayin waan nurraa eegamu dirqama keenya ba'achuu hanga humni keenya danda'u hojjechuun yoo adeemnee jireenya keenya keessatti warra milkaa'an ta'uu akka dandeenyu nurraa hubadhe jechuudha akka gootte. Egaa isin immoo karaa biraa waan biraas irraa hubachuu dandeessu. Kanaafiyyuu yeroo qabnutti dhibaa uummata tokko malee waan namni keenya danda'u akka hojjechuu qabnu irraa hubadhe jechuudha. Kan biraa immoo dhagaa kunoo kan argaa jirtan kuni waan baay'ee bareedaa qulqullina qabu fakkaata. Inni fallee gurraachaa ta'uu malee wanti kun jechuudha. Garuu keessa isaa immoo waan biraadha jechuudha. Hanga duuba isaa kana hin ga'u jechuudha. Duuba isaa gaafa ilaallu haaraa yookiis meeshaa addisii reefu bitame fakkaata. Garuu keessa isaa gaafa banamu kunoo kana fakkaata jechuudha. Kun egaa maashina biizaan itti hojjetamudha jechuudha. Egaa kanaaf kanarratti immoo kan nan hubadhe waanuma kamiyyuu ija qofaan ilaallee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Dudduuba isaa qofa ilaallee wanti kun gaariidha. Namni kun nama gaariidha. Meeshaan kun gaariidha jechuudhaaf nu rakkata jechuudha. Maaliif itti siqnee waasan erga ilaallee booda kan nuti baruu dandeenyu. Namas yoo ta'e namni tokko fiizikaala baay'ee miidhagaa qabaate gaafatti siqan immoo keessi nama sanaa kan fiizikaala isaarraatiin addatee yommuu itti argamu jira jechuudha. Kanaaf yoo jiruuf jireenya keenya keessatti waan tokko ija qofaan ilaallee murteessuun gaarii akka hin taane irraa hubadha. Akkasumas immoo namni tokko duuba isaatiin baay'ee bareedaa ta'e keessaati rakkina garaagaraa qabaachuu danda'a, dhukkuba garaagaraa qabaachuu danda'a, wanta garaagaraa qabaachuu danda'a. Namni uffatee deeme qofaa fi fayyaa qabeessa nagaadha jechuu hin dandeenyu. Gaafatti siiqnee ilaalu namni rakkina garaagaraa qaba. Rakkina sana immoo irraa qooddannee jajjabeessuullee akka qabnu irraatii hubadha jechuudha. Rakkina hin qabu, rakkina hin qabdu ishiin bifti ishii kana fakkaata, bifni isaa kana fakkaata gaafa jennu gizeetti seenne garuu rakkina biraa qabaachuu danda'a namni jechuudha. Kanaafiyyuu karaa kanaatiin namatti siiqnee rakkina walii barree wal jajjabeessuu fi bifa qofa ilaallee murteessuu akka hin qabne kanarraatii hubadha jechuudha. Eegimeessin immoo waan irraa hubattan yaada keessan koomentii irratti barreessatan jechuun barbaada. Har'aaf kanuma qabadde isiniif dhiyaadhe lafa jirtanitti nagaa fayyaataa yeroo isaanitti warra fayyadamanii waan humna isaanii danda'u hojjetu akka taanuu fi bifa qofa ilaallee waan kamuu murteessuu dhiisuun itti siiqnee nama kamuu madaaluu fi rakkina namni qabu